Keenya hayyuu Afrikaa hayyuu addunyaa kaadireen bololtuun qoonqoodhaaf galgalaa ganama asirraa afaan bantuufi ta qoonqoon hallayyaa isiin guutin yeroo leegasii Albirraa titabatan miilaan irra deeman laaluu hin dandeenyu teenye. Leenci lolu yoom magaalaa gudditti afar keessa dhaabbatee footoo ka'ee eenyu sobdan. Security'n teessan zeerootti isin jalaa deebite. Waraana banuun mataan isaa ifiyyoomsu. Galgala ganam amma karaa itti bahan dhabanii tana Albirraan Oromoof maali waan jettuun toopikii takka isinii barreesse. Albirraan Oromoof maali waan jettu jechuudha. Dhugaan isinii hima Dr. Albirraan Oromoo qofaaf osoo hin taane Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane nama Afrikaadhaaf galmee Afrikaan warra Afrikaan qabdu keessa instituutiona Afrikaan qabdu instituutiona deemu artiidhaan karaa adda addaatiin nama beekamaa leejendarii ilaa sadarkaa Afrikaatti beekamu jechuudha. Albirraan Dr. Albirraan Dr. Albirraan gaafa anaa fi ati dukkana keessa jirru gaafa abbootiin teenya dukkana keessa turan nama ifa argaa ture jechuudha. Aduu akka dukkana keessa taa'eeti aduu tan achitti argaa jechuudha. Dr. Albirraan nama umrii isaa guutuu osoo silaa taajiruu barbaade odoo silaa nama maallaqa barbaadu ta'e nama silaa gaafa dardarummaa akka nama kamittuu silaa nama maarchediis oofee afaan Amaaraa sirbee silaa jireenya isaa jijjiiruu danda'u. Dr. Albirraan garuu nama sanii miti. Dr. Albirraan nama saba isaatiif waan danda'u hunda godhe. Sirbi isaa yoo abbaan fedhe understanding godhu nama sirritti dubbii hiikuu danda'u ta'e malee sirba yeroo wajji deemu hiikaa qabu erga waggaa 58 jechuudha. Waggaa 58 almost waggaa 60 nama saba kanaaf galgalaa ganama guyyaa takka even erga galallee hamtuu dubbatee hin beekne jechuudha namni kun. Dr. Albirraan nama hiriyaan qabne Afrikaa keessatti nama sadarkaa addunyaatti ilaalamuu qabu. Yoo dhugaa dubbanne ilmi namaa yoo leejendarii qabaate muuziqaan saban qabu, muuziqaan gosan qabu, muuziqaan wanni qabu, music is international, muuziqaan waan addunyaa guutuuti jechuudha. Garuu Albirraan akka Oromoo irraa dhalateef akka saba Oromootiif quuqamuuf nama umrii isaa guutuu waggaa 60 saba kanaaf gaafa sabni Oromoo dukkana keessa ture Oromoodhaaf sagalee ta'a dammeessa kaasaa ture jechuudha. Erga gaafa 90 takkallee nama kaaseeta biicaa sanuu gaafa baasu guututti galii warra bilisummaa waraana bilisummaa Oromootiif godhe jechuudha. Nama qabsoo isaa umrii isaa guutuu fixe jechuudha. Duuba Oromoon nu teenyee ilaalla. Gizee nama akkana nuu jecha umrii isaa guutuu fixe kaadirootaa fi dabballoota nama guyyaa takka waa'ee Itoophiyaa dubbatee hin beekne arra Dr. Albirraan dhukkuba sukaraa qaba, dhibdee onnee qaba, waggaa 10 dura mataa baqeessanii turan, sarjarii godhanii turan, arraan tan early Alzheimer qaba Dr. Albirraan. Maaliif dallaaltootaa fi kaadiroonni galgala ganama isa bira yaa'anii hiriyoota isaa jajjabaa warra dur dhoorkanii akka namni tokko biran dhayne. Arraan tana bakki inni dhaabbatu sababa dhibdee qabuuf sababa dhibdee inni qabu kanarraan dullumtii irra dabalamtee duuba hayyuu keenya hayyuu Afrikaa hayyuu addunyaa kaadireen bololtuun qoonqoodhaaf galgalaa ganama asirraa afaan bantuufi ta qoonqoon hallayyaa isiin guutin yeroo leegasii Albirraa titabatan miilaan irra deeman laaluu hin dandeenyu teenye. Legasiin Albirraa osoo nuti ilaallu
خجافة دورن أبتين أرى ورلو مت يجدون أبتين على بران نيفر لإثيوبيا جين دبتو كسيت اتفايد من خرا هذا من ساتين اتفايد من هاتي من سالين إرادة أبتشو قبتي دلال توت أكج آلتو ساني ساليا سامي فا ما جارتي وانا قبدو تا آنان قبدو سنفا جرخنان خرا جرخناتين علي برا أورومون أكا إجلالتو علي برا أورومون أكا دهابتي لالتو نوتي بر علي بران إرقا بيقالي دكتور علي بران نوران تقينا أكا فدنا مقدار وان فدها توجه نجر أرى دكتور علي بران أسو وان فد الليجي أسو ديري ورانا الليدك إرلا نوتي علي بران دكتور علي بران أرانتنا because أرانتنا نافيسي چالا نما عمري ساقوتو almost وقاجة هاتما 6 decade وقاجة هاتما في سبخناف غافا نافي أتي أبوتين تنيا دوكنا غيسة تران إني نما يفارجي سبخناف سقليتها أولي لين قدت وقاها چالو دوبتي دريبر دوبا إبديتنا أسيتي كندا ولا نتي دبي ولا نتي أشتي ولا نتي إبدي دينتك قبا أرى أدفانتيجي خنا إيرف ودتنيتي ليجندري خينيا دلالتوني أبوتين غرا ورين ديغا هاچالو نياتي في هاچالو أجيسيسي هوندي أرانتن دكتور علي برتي بكرك أبن علي برا فودني ركا غوبد أبن ركا خوتو دقيقة متقوتا كاسي جاني نمشي جارسي already early Alzheimer ni سيغلي جرا هيادتو وان خلي هيادتو أما اتفايد من جتشو دكتور علي بران أدوسلا أسو وان أكنا نما وابر بادو تاتي أسو نما قبهن يشو دموتاتي أدوسلا إفتاجر سوفده الرامتي وقاشن تمدرة محمود أحمدي في تلاون قسسة فجأة إني إسان قالوا دندا دكتور علي بران إسان قالوا وهندن سجلين دنديتين وهندن قروا إني نو isin bar nama isin sirbu qabdani sabni khiyya nama sirbu fin qabu je ila ammas geejira dhabbadha jala kadronni dallaltonni jala dhabbadha kadren dhabbadha jala legacy isa balleessun dandeessa waan fedhe haa godhu nuti arrantana Dr. Ali Birran waan barbaade yoo godhe ni beeyna umrii isaa beeyna dhibdee inni qabu beeyna ittin buunu سنيقلا خناف أرانتنا دكتور علي بران جرى عمري إساء اتفايدمتني الدليل لين أبتشو قبدي إسيرة أوليقات ديماني جرتو إسيرة أوليقات واني جتاني جرتو إراد أبتشو قبدي بكن تاني أكن جيسيني إراد أبتشو قبدي مالف عمري إني الرجل هندي خيني بينا عمري قبان نبديتو قبان إرد بلا ميجر غافة أتي سكرك أبدو غافة أتي أنيك أبدو غافة ركوبني أدى سيدو في وإرام فتشو سيدو فاجتشو مالف نبدينتون إرلي ألزهايمر سيكاب سيفتي ألزهايمر سيكاب وإرام فتشو سيكاب يتشو irrallaalu Dr. Ali Birran bakka fedha haanu dhaabbatu irrallaalu jenna garuu dandamachiisuu qabna yeroodhaan gizeedhaan osoo kana caala bakka biraan dhaabbanne dura dhaabbachuuf qabna jechuudha sabni sagalee ta'uuf qabna yeroodhaan hattuu fi dallaalli hundi qoonqoo garaa ifiiti jettee ifi leegasii ifiin beekanii leegasiin qabanii leegasii isaa biyyatti dura laaqu fedhan Dr. Ali Birran nama Oromo qofaaf osoon taane Dr. Ali Birran ka Afrikaa guutuuti ka addunyaa guutuuti kiriminaala wajjin dhaabbatu Dr. Ali Birran isin kiriminaala isin biltsiginnaan piippiin hattoonni ilmaan Oromoo lafarraa fixxan isin kiriminaala bakka raqaa hin dhaabbatu kanaafuu jara keenya Dr. Ali Birran وان فدلي اوسو غدي نوتي ار دكتور علي برر لالو وري وان خنا غدا جيرتن إراد أبدا غنمان إراد أبدا نيجا that's it دكتور علي بران عمري تنبودا
inni qabeenya isan barbaachisu qabeenyi isaa ilmaan isaati ilmaan Oromoo guuta waan qabu wali dhadhaatee nama biyya galee ilmaan gargaarsan qabne wali qabee foundation ijaaree barnoota barsiisaa jiru inni nama waan gaarii waan toltuu dalage saba kanaaf akka keessanii raqaamiti itti fayyadamtanii bakkan taane wali dhadhaabaa jirtan isin dallaaltoota as jidduu tane orihaa jirtan jechuudha. Sinigala خنافو ايش اوردو اوروميا اوردو امارا قلت سنجيسني وسو مهاتين ها شيخ نينيس ابيسي لبنانيس ابيسي ابانغدا اوبيديو ابيسي waraana gaafa sanin injifatin arra injifatani miidiyaadhaan hattoota waraana osoo injifatani sila gaafa waraana birgeedii Itoophiyaa makalaakaa saraawiti raayyaa ittisa biyyaasan fi waraana shaabiyaa dilasan guurratan khammoo hatin arraan tana wanni takkittiin isin harkatti haftee warra biltsiginnaa miidiyaa takkitti miidiyaa habashaa tagamaa gamana kolkollee waliin dhooytan qof that's it. Manguddoo teenya irraa nu bu'a. Manguddoo teenya mataa irraa nu bu'a. Miidiyaa takkittii qabdan. Takkittii tana qofa isin harkaafi. Security huno arraan tana Sudaan waggaadhaaf deemte erga daangaa Itoophiyaa keessa taa'uu jalqabde. Waraana fuutanii akka jirutti Tigraay geessitanii Shaabiyaa wajjin daaraa gootanii meeshaa qabdan dhiistanii biraa oriitan. Liyyu haayilii fudhattanii deemtanii yookaan liyyu haayilii naannoo guurtanii magaalaa guddittii Affaar keessa dhadhaabbattanii footoo kaatanii leencoota keenya kalolu jiru jettan. Leenci lolu yoo magaalaa guddittii Affaar keessa dhaabbatee footoo ka'e eenyu sobdan. Security teessan zeerootti isin jalaa deebite. You don't have no security anymore. Diinagdee waraana tokko gaggeessuuf diinagdeen kee jabaa ta'uu qaba. Eessarra jirtan arra diinagdee nutti himame. Arra doolaarri takka qarshii Itoophiyaa 70 seenaa jirti. Doolaarri takka. Yoo doolaarri takka qarshii 70 seente mee namni qoonqoo itti bitata moo waraana itti gaggeessame? Amma gaa kanaaf arraan tana ni duuna Itoophiyaaf duuna jettanii gamaa gamana miidiyaa qabdan qofaan iyyitan. Rabbi galanne haa ga'u namni dammaqee jira. Arra teknooloojiin fuuldura deemtee jirti. Abbaatee namni hundi Facebook qaba, miidiyaa qaba. Deemaatee waggaachii dheetan harka kannaan hundi si qophooytee deemtee harka kanniti. Maal haa godha lubbuun tun takkan deebitu. Kanaaf security daaraa ta'e waan takka harkaan qabne khasaartan. Economic khasartan, diplomacy khasartan, aduun teessan dhihu jirtu sa'a 10 kafarratti nama akka ijatti ilaallannu, namoota jajjaba akka ijatti ilaallannu. Urjii Oromoo osoo hin taane urjii Afrikaa, urjii addunyaa bakka raqaa kanan oofina nu dura Dr. Ali Birra. Nurraa dhaabbadha. Ganaa laganaa dhibdee qaba. Ganaa laganaa umriin isaa guddatee jira. Ifin beeku jettanii bakka dhaabbatu hin qabne dhaabaa jirta yaa ummata sare. Isin ofii khasaartanii jirtan, ofii baduuf akka deemaa jirtan ni beektan. Maanuuf hin dhiifne dhiisa. Manguddicha nuu dhiisa bakka ittiin bubu'ina dhiisa. Abbootiin gara. Kanaafuu jabaadhaan isin hin ja'a jara keenya tanuman isin himuu dhufe Dr. Ali Birra, we always love you, we always respect you. Kabaja si qabna kabajaan keenya gizee hunda siif jira. Garuu irraa dhaabbadha kaadirootaaf dallaaltonni. Tanumaan isinii dhaamuu dhufe jabaadha kara biraatiin qabsoon teenya ammallee irra deddeebi'een isinii hima. Qabsoon teenya kana booda kara humnaati. Kara humnaa jabeessa waraana keenya jabeessa waraana bira dhaabbadha. Oromoon salphina kana keessaa bahuuf yeroo kam caala akkuma warri Tigraay humna fi jabeeffatee humnaanis
Dippiloomaasiinis waan danda'u qabeenyaan ummata biltsiginnaa kanatti daaraa godhee salphachiisee qaanyeessee achirraa ari'e isinilleen humna teenya haa jabeeffannu. Jabaadha isinii jaa fayyaa argadha asumaan kanumaan isinii himuu dhufe Ali Birratti Dr. Ali Birratti hin bu'ina. Dr. Ali Birraan ni beeyna bakka itti nu dhaabbatu beeyna. Onnee teenya bakka itti nu dhaabbatu beeyna. Isinii galee ittiin bubu'ina. Kana isiniin jechuu barbaada isin warri dallaaltoota yoo dhukkee irraa kaaftan dallaaltoota irraa dhukkee kaasa. Kana isiniin jaa fayyaa argadha inni gaafa lubbuun jiru gaafa jiru waggaa 60 guutuu waggaa 50 guutuu gaafa anaaf ati Oromoo hin beeyne ifa aduu argee Oromoo dammaqsaa ture. Nama hunda dura Dr. Ali Birraan institutiona deemu. Institutiona dhaabbatee deemu Dr. Ali Birraan waan fedhe hogan umrii tanan ni beeyna. Kanaaf isatti bu'uun hin taatu ittillee hin bu'ina. Garuu kaadiree fi dallaaltoota dhukkeerraa kaasa. Isaan warri legasii isaa balleessuuf jala deemee waan hin taane wanni godhaa jiru. Odoo silaa taajirummaa fedhe odoo silaa nama waa godhachuu fedhu taate silaa gaafa dargaggeessaa san godhata. No. Ni beeyna tana sirriitti beeyna. Jabaadha walii dachaanaa yeroo biraati ammallee khasaaraan Itoophiyaa khasaaree jira. Abiyoot Kaasahuun khasaaree jira. Abiyoot Kaasahuun miidiyaa haga tokkoo fi kaadirootaa fi dabballoota harka tokko malee Abiyoot Kaasahuun khasaaree jira. Rabbi rahmata haa godhuuf. He's gone. Dhumatteefi jirti. Zero. Arraantan infleeshiniin qaala'insi jireenyaa qarshiin 27 gaafa inni dhufu qarshii 27 turte arraantan 70 times 10 dhawa. Arra 70 seentee jirti. Ilmi namaa qaala'insi jireenyaa mataan bahee jira. Killeen qarshii 12 turte 15 seenaa jirti amma. Maal nyaata ummanni? Maal nyaatee jiraachuu deema ummanni? Sinigale kanaafuu badhaadhina finnaa jettaniiti mee badhaadhinuma keessan as kanname mee waanuma itti badhaane waggaa 3 erga isin badhaafna jettan amma jireenyi badhaadhina moo gaddina keessa jira badhaadhina moo deega keessa jirti biiti deegu jirti biiti hiyyoomu jirti maal badhaati because warra calculation beeyneetu biyya oofaa jira warra biyya akkatti bulchuun beeyne warra sammuu nafxanyaati yaadu qofaatu biyya bulchaa jira. Isin badhaafna jaanii kunoo biyya hiyyummatti naqan jechuu hiyyumma waraana banuun mataan isaa if hiyyoomsu. Galgala ganam amma karaa itti bahan dhabanii u'uu jechaa jiran lubbuu fi dandamachiisuuf. Aboo dhaabbadha waraanni kun biitii tun ifiifuu miskiina. Biitii tun ifiifuu koronaan dirgim godhee jira. Aboo lolattiin seeninaa jee namni hundi u'uu jee. No jaan because calculation and demanga. Warra nasiban abbosottiidhaan nasiban biyya bulchaa jiru. Aboo addunyaanuu yeroo tana sababa koronaa dhaabbadhaa jennaani no jaan itti seenan jechuu. Korona irratti waraana. Awwaannisa irratti waraana. Beela irratti waraana. Duuba waraana maaliif tame? Mee maaltu hiikamu jira? Kanaaf qarshiin 27 waggaa 3 dura qarshiin 27 tasharafamtu arra 70 seentee jechuudha. Qaala'insi jireenyaa sammuu nama bahee jira jechuudha. Maaltu fide kana? Wallaalummaa. Warra humaan beekne warra qulla warra karabaata hidhatee akka Dr. Yooni Maanyaa fi Dr. Tanakaa mataa qullaa san warra akka isaati Abiyyi mataan isaa qullaa Tanakaadha. Tanakaatu biyya bulchaa jira. Kanaaf arraan tana biiti qullaa uummata waan jarri itti afuufuma godha waan biraan beeku. Ummanni dabtaraa fi kun waan takka hin beekne warra gizee isaan dhufanii afuufan sanumaas deemee inninis gannaqa. Gizee Oromoo bira dhufe lakkii jaraan isinii sobuu jiraati. Adabadhaa bara ani Oromoodhaa siin jaa. Gizee jara bira dhaqees ambar Oromoon isinii sobuu jira. Maal soba Oromoo ajjeesaa jira. Oromoo fixaa jira. Lafarra ardiirraa balleessaa jira. Seenaa kee instituutiina kee balleessaa jira. Ija Haacaaluu sirraa hidhee jira. Jawaar Maammed sirraa ajjeese Haacaaluu ajjeese. Jawaar hidhee Haacaaluu ajjeese. Nama akka ija akka Dr. Ali Birraa ni qabna jennu arra bakka raqan taane warra lumuuxii uffate keessa la Itoophiyaa mootaalloo warra jedhuuf. Kun Oromoo balleessu. Instituutiina Oromoo balleessu. Haqa Oromoo balleessu.
That's why khanaaf piipin sa'a isin du'u jirtu kana awwaalu qarreera geessanii itti gaddarbu qarreetti. Kana isin injaa jabaadhaa humna teessan jabeessaa biitinuu kuttee jirti biitinuu kuftee jirti yeroo xiqqoo kanaaf sadaqaan hin jirtu gargaarsi hin jiru if dandahuun hin jiru arraan tana yoo zayitii kiilota kan alaa naqadha jette qarshii Itoophiyaa $70 jijjiiruu qabdi arra naggaadeen. Naggaadee yoo sukkaran alaa naqa jette qarshii Itoophiyaa $70 takka jijjiiruu qabdi. Gaafa 70 sana jijjiiree si as fide sitti gatii samitti ol kuchiisaa jechuudha. Biitti guyyumarraan gaddeemaa jirti jechuudha. Kanaafuu badhaadhina osoo hin taane wanni isinii fidaa jiru abiyootii fi kolkollee fi warri daaraan isa jala yaatu kolkolleen tun badhaadhinaa miti wanni isinii fidaa jiran hiyyummaadha. Paartii hiyyummaa isinii fidaa jirti hiyyummaa. It's nothing. Sangaan ni dhaqa dhume. Qawween kilaash hidhachiisan ni dhaqa ni as rakkaban. Hadu'ee fi harka kannee kanne jiddu qawween deemteet mas rakkabamti. Sangaanis bilaashuma nyaadhamee dhuma. San gubbaan qaala'insi jireenyaa samii tuqa jechuudha. Kana fayyaa argadhaa Dr. Ali Birra, we love you so much, our legend, legendii Oromoo, legendii Afrikaa, legendii addunyaa. Ati gizee hunda si jaalanna. Habba takka garuu kaadiroota adabadhaa. Karaa isin itti dhufaa jirtan sirriitti argaa jira. Nurraa gadhaabbadhaa isinii jenna. Fayyaa argadhaa walitti dachaa. Inkalenu casa, lele zaurratsa. Inkalenu casa, lele zaurratsa. Inkalenu casa,